Galatooma asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Weellisaa Geetaachoo Nugusee Bosiyyoo keessummaa Riittaa Shoo har'aati. Turtii bareedaa waliin ni dabarsina. Qopheessaaf dhiyeessaan Riittaa Taaddalaa gama ogummaa daayirektingiitiin istiidiyoo maraa to'achuudhaan Nimoonaa Riittaa kaameraa Lamtsaa Girmaa ogeessota istiidiyoo kanneen biroo waliin isin faana turra. Kan akkanatti na bareeche magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Suufiiwwan biyya Tarkiidhaaf hiduudhaan kan milkaa'e Abbukkii Pirootokool guddaa galatoomi jennaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu Geetaachoo Nugusee Bosiyyoo waliin Riittaa Shoo irratti isin eegaa. Nafaana bu'aa. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsiif itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu boodaa walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Keessummaan keenya Geetaachoo Nugusee Bosiyyoo baga nagaan naa dhufte. Baga nu eegdan. Hayyee ciirsiyaa jennu. Hoggansi tolaa ishee. Karaa fagoo imaltee dhuftaan. Gaaffilee muraasa akka ati keessummaa taate piroodiisara kiyyatti himee kan naa qopheesse asirratti hin jira. Isa kaasaa hojiilee babbareedoo reefu hojjettee lama hin jiru. Waa'ee isaanii haasofna. Jalqabarraa kaanee garuu waan aartii Oromoo keessatti gumaachite maal fakkaata akka jedhu in kaafne jechuudha. Jalqaba irratti Geetaachoo Nugusee gara Bosiyyootitti kan jijjiirame yoomii maaliifi Bosiyyoo jechuun maal jechuudha eekkaan isaa? Gaaffii bareeda. Geetaachoo gara Bosiyyootti kan jijjiire uummata Oromoo bal'aa kana. Sababiin isaatis yeroo calqabaatiif weelluun ani calqaba irratti ittiin afaan hiikkadhe jechuun hin danda'ama. Bosiyyootu maaqarreerra sharartaa maaluma lubbuun na taphatta sirba jedhu sanumarraa kaanee hawaasni immoo maqaa kumoo garmaa gara Salaalee kana weellistoonni hedduun keessanii maqaan abbaa keessanii jijjiiramee jira. Baramaadha beektee maqaan akkasii gaafa kennamu fudhatamaatti argatti maal akka fakkaatu. Namni si beekee jira jechuudha. Sirba kee jaalatee jira jechuudha. Amanta 12 isaa akkas na fakkaata duubatti deebisee. VCD kilipii bareedaa ta'e tokko yerootti gotoota Oromoo kan jedhu na fakkaata. Kilipii bareedaa VCD bareedaa kan Soorsaa Lammiinfaanti piroomooshinii yookaan beeksisa itti hojjetan. Jamana sana yaadachuun barbaada. Fudhatama guddaa fi yeroo baay'ee Bosiyyoon sirboota gootaa, sirboota tokkummaa, sirboota jaalalaa, sirboota aadaa sirbuudhaan kanatti beekamtu. Meeshaa waraanaa qabatanii yeroo sirbuun baay'ee ulfaataadha. Dhumarratti eessaa fiddee meeshaa san fidii kaballaan hin jiraayyuu. Ani sirrittu kana yaadadhu yeroos gaafa isin kilipii hojjettan ani jabbilee tiksaan ture. Kanallee daa'imaaf godhuu fi haa ta'u. Gazaanyii fi Aleeksi fa'aa baay'ee tokko na ergachaa turan nan yaadadha. Akkamitti yaadattame yoona san? Sirbichi sirba baay'ee seena qabeessa. Tokko ani waan na gammachiisu keessa yeroo sanitti waan akkasii sana hojjechuu kootu na gammachiisa. Tokko qaama yeroo san biyya bulchu dhaabni yeroo san biyya bulchu suni qawwee qabattee afaan Oromiffaatiin kilipii waraabdee hojjechuu miti. Odiyoo isaatiin yoo sirbitu baay'ee yaaddessaa ture. Sa'aatii sanitti baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaaf kilipii saniin ittis milkaa'eera. Ana qofa odoo hin taane kilipii san irratti weellistoota baay'eetu bahanii kan akka Dirribee faan, kan akka Mulgeetaa Lataa faan guutuu isaa jechaadha. VCD guutuu isaa anatu walitti qabee gurmeessee ofii baasii kootiin jechuu dandeecha waa hunda dandeettii hunda jechaadha. Ofuma walitti qabee waan san qindeessee godhee ittis rakkannee irraa jechuudha.
baay'eetti rakkanneerra. Itti namni itti hidhamellee jira. Qawwee san fidaanis kaballaa hedduutu ture. Qawwee miti. Qawwee waan salphaadha. Fardillee eessaa dhufe? Waan si dinqu keessa nullee Oromummaa keenyaaf waan san goone manni muuziqaa sirba sarraabse yeroo sanitti mana muuziqaa Maarii jedhama afaan Oromoon beeku. Itti hidhame sababa sirba saniitiin hidhamanii turan Guraageedha jarri. Akka seenaa sirba biyya kanaa keessatti siyaasni sanii olis baay'eenis hojjetameera. Yoomis boru san uummanni Oromoo beeku qabu namni kamiyyuu dhugaa sanan beekamuu qabu. Kiliippi sun akka seenaa sirba biyya kanaatti siyaasa jedhamee toonii akka gabaarratti hin gurguramne dhoowwa. Garuu deemee jira bara akka barbaadu. Aga barbaade namni koppiidhaanis nama bira gaheera. Garuu manni muuziqaa nutis fayyadamuu baannu nuti maqaa itti arganne uummata keenyaaf ergaa dabarsuu qabnu dabarsine. VCD isa irratti warreen hirmaatan hundi keessanuu galatoomaa siin jaa. Kaka'umsa kiliippii afaan Oromoo addaan citee ture jechuun danda'ama. Duraan inuma jijjiiraa bakka tokkotti dhaabatanii sirbus ta'us seenaa kiliippii garuu gaafa haasoftu dammaqiinsa guddaa bareedaa ta'e uumee jira. Ani citiin dhageemaa inni Abiraam Raayyaa Saahiba Kiyyaa kiliippii tokko 150 hojjete kiliippiidhaan. Kiliippii sun waa baay'ee hunda keenya nu guddisee jechuu dandeecha. Abiraam Raayyaa Suudaan jedhu natti moggaasee yeroo sanitti. Abiraam reefu mucaa guddachaa jiru. Ani gana nama reefu guddataa jiru walitti dhufnee wal qabannee gaafin hin nyaanna gaafin odoon nyaatin hundi achirratti miidhamee waa ijoollee warra sochii hojjetanii illee birrii xiqqaadhaan hojjetanii. Migibli siraadhaan faan shubbisan Aleeks. Kanaaf dhugaa jiru dhosku namaa jedhu. Bravo, io shubbistoota achirra jiran illee baay'ee tokko galatoomaa jaanii. Inni dhamaata baay'ee tokko aartii Oromoo guddisuudhaaf waan dandeessi hunda hin goota. Ergasii VCD baay'ee bareedaa ta'e tokko hojjetteetta. Guutuu naaf fakkaata. Dhugaa. Kiliippiiwwan baay'ee tokko zannaac ka jedhaman illee keessa jiru. Kan koofii hundi keessanuu gootanii R&B yookaan biyyoonni alaa ka godhasan. Uffata warra sochii wal fakkaatu. Yeroo sanitti kiliippiiwwan hunduu baay'ee jaallatamuudha. Baasiin ati VCD guutuu shubbistoota dandeessee nyaata geejiba waan san hunda dandeessee kiliippii san hunda gaafa hojjettu yeroo dadammaqiinsi yookaan galiin argamu badaa miti. Ati sooressaa? Ani sooressaa miti. Ispoonsaras hin qabu. Kaayyoodha. Ati waan hojjedha wette onneen kee jabaatteetti seenaa waan itti gootu hin jiru. Ani akka hojii weellisummaa qofaa miti hojii dhuunfaa koottis nan hojjedha. Harka namaa laaluun jaaladhu. Gadi bu'ee jiraachuun barbaadu. Kanaaf hojiin tuffadha. Nam tokko namni aartii kanatti hoo gale kiliippii tokko lama saniin ala amalli namaa kun adda addaa yoo miidiyaa kanaanis mul'anne namni waan qabu waan argatte waan horii itti fakkaata waan ta'eefu hojiin hojjetus Geenchoo waan akkasiin nagahu. Televiziyoona keessatti namni na argee hoggaan deebi'ee moo hawaasa kana wajjin gadi bu'ee hojjedhu jedhee namni yaada akkasiis qabus jira. Namni immoo jabaanis immoo sanitti namanne jira. Ani immoo garee sanitti namanne san keessaa tokko jechaadha. VCD san dubatti deebinee yaadachuudhaaf baadiyyaa ka jedhu achi keessaa hunda keenya ka'umsi keenya achi waan ta'eef sirba kanaan osoo bu'aaree walitti deebinee. Baay'ee natti tola. Galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenya sirbichaan yeroo bareedaa dabarsaatii walitti deebina. Hayyi daawwattoota keenya sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televiziyoona Afaanaatiin daawwachaa jirtan. Geechoo gara hawwisoo Salaaleetti dubatti si deebisaa. Weellistoota ciccimoo turtanii yeroo aadaa Salaalee sirriitti guddisuu keessatti shoora olaanaa hawwisoon sun hin qabaayyuu. Saahiba kiyya Haayiluu Giraany illee sagalee gaafa of dabaalu argeen jira. Weellistoonni achirra jiran sadaqanii wal gaafattu. Hawwisoo Salaalee jechuun kan Salaalee qofaa miti hawwisoo sun. Maqaatu hawwisoo Salaaleeti malee Oromiyaa hunda hawwisoo boonsee toonii hojjechaa ture sa'aatii sanatti yeroo xiqqoo keessatti umurii xiqqoo keessatti hawwisoo umurii xiqqoo keessatti waa guddaa hojjete jechuun dandeenya hawwisoo Salaalee sun garuu kunuunsa dhabuurraa abbaa dhabuurraa hawwisoo sun akka diigamu ta'e isaan keessaa akka keenyaa kun tattaafatee abbaa carraa ta'e kan hojjetaatuma jira aartii kana inni kaanis immoo bittinnaa'ee kan hojii dhuunfaa isaa warra hojjetu jira
akkasuma akkas. Naannoo Finfinnee warreen jiran amma hawwisoowwan jajjaboo hin jiru. Godina irratti kan jiru garuu galanni isaa maaliif badee xiyyeeffannaa maaliif laatamuu fiidee akkuma ammas hin jee hawwisoo Salaalee hawwisoo Arsii Gibeellee ceenee kaasuu hin dandeenye. Maaliif nama weellisuutti dhabame moo? Akka kootti hawwisichi abbaa dhabeedhaan nama quuqqamuuf dhabee nama dhukkubsatuuf dhabee kun immoo gahee aadaaf turizimiiti. Hawwisoon uumaa waan barbaadu namni hawwisoo hojjetu haala mijeessiteef gahaadha. Ofii hojjetee of jiraachisuu hin danda'a hawwisoo. Sagantaa adda addaa qopheessee of jiraachisuu hin danda'a. Hoo mindeeffamuullee dadhabeechaa. Hannu caccaalutu jira. Hannu caalaa aadaa Salaalee san baasee hojjetu baay'eetu jira jechaadha. Nuti dhugaa san kan keenya barataa odoo barannooyi waan hawwisoo saniin hojjennee aadaa Salaalee san mul'isuu quuqama waan qabnuuf itti rakkachaa wannoonne jireenya yeroo saniitii fi jireenya ammaa immoo xiqqoo garaagarummaa qaba. Har'a odoo waan argatin jiraachuun hin ulfaata. Qaamni mootummaas immoo kanatti xiyyeeffatee nus akka ogummaatitti hamma waa beennu san bira dhaabbannee dirqama keenya hin baana garuu. Qaamni xiyyeeffannaa yookiin qaamni ilaallatu waa kana akka hojii manaatti osoo nurraa fuutanii namoonni baay'ee gara keessaatiin waa kana nu gaafadhu warreen jedhaniin jiru waan ta'eefan kaase. Gitaachoo Nugusee Bosiyyoon sirboota kee baay'inaan waa'ee nageenya, waa'ee tokkummaa, waa'ee dhiibbaan uummata Oromoo irratti gahu ifatti sirbuudhaan beekamtaa gootota faarsuu, haqaaf dhaabachuu waan sitti fakkaanne ifatti dubbattee falmita ammaa miti bara rakkisaa san keessatti jechuudha. Ergasii sirboota baay'ee hedduu hojjetteetta. Gidduutti baduun kun numa jira hojii mataa qabaachuu dandeessa. Wanta ani akka ajaa'ibaatti ilaale tokko sirboota kee keessatti haamaan hin baay'ata. Xaafii haamii keessaa maaliif xiiqii keessattis hin jira. Anammaa kana keessatti illee hin barbaannu keessatti waa akkasii hin jira. Natti mimi maali sababiinsaa? Maaliif seete tokko haamuu jechuun waa baay'ee haamta. Jecha baay'ee filatamaa si taate. Kanaaf san abbaan akka hiikkatetti hiikkachuu danda'a. Haamiyoomnu yookaan marga haamuu qofaa miti yookaan immoo xaafiis haamuu miti rakkoollee hin haamta. Bravo! Naatee jira ani weellistoonni tokko tokko sochiin isaanii hojii duraan hojjechaa ture wajjin wal qabate kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf ifatti bohaartii waan ta'eef tokkotu waltajjii irratti ijoolleen keenya gaafa sirban akka ajaa'ibaa kana taajjabee jira beeki. Amma maqaa ibaluu naan jedhee natti garuu maqaan anan jedhu jedhan hiriyaa isaatiin. Ibaluun gaafa sirbu waltajjii irratti numan argaa. Gidduutti akkas waan jedhu tokko qabaa maa inni jedheen. Inni duraan baree Finfinnee keessa qoloo hojjechaa ture. Qoloo kan hojjechaa ture jedhan. Akkasii tokkos hin jira hiriyaa isaatii waltajjii irratti gaafa inni sirbu namni badhaasnaan harkuma qabate godhee dhungataa maa inni naani daldalaa sangaa ture. Gurguru harka wal dhungatu aadaatti walii galuu miire. Mee sirba tokko ammallee dubatti deebinee affeerree waa'ee sirboota lamaanii kan reefu hojjette sirboota babbareedoo kiliippiidhaanis yaadanis bishaatoo ta'an waa'ee isaanii haasofna. Shaallotiyyaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsaatii walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televiziyoona Afaanaatiin daawwachaa jirtan. Geechoo amata tokko ta'ee jira sirba baay'ee bareedaa ta'e tokko. Xiiqii qabnaa irratti tokkummaa Oromoo ijaarsa Itoophiyaa keessatti gaheen Oromoo maal akka fakkaatu tokkummaan Oromoo cimoo akka qabu Oromoon ijaarsa biyyaa irratti hirmaachaa akka turee fi akka biyya hin diigne ifatti sirbiteetta. Sirbichi xiiqii qabnaa jedha. Xiiqiin kun karaa baay'eetti hiikkatta. Qeerroon hin aadaa lafa garaan geenye keessaan tittiifa. Caamuun dhageenye haamina amna akka magarre goone maaltu jira san dura akkuma beekamu kun nama kamiifiyyuu waan haaraa miti Oromoon kun akka biyya bulchuu hin dandeenyetti kan odeeffamaa ture. Kanaaf Oromoon immoo abbaa carraa ta'ee tooni biyya kana bulchaa jira. Xiiqii qabnaa kanaafuu biyya kana bareechinee haa bulchinu jabaannee tooni akka jedhamnu san akka namni nurratti haasa'u san akka hin taane xiiqii qabnaa akkamiin gatteen. Inteenyu hojjechuu qabna biyya kana jijjiiruu qaba.
erga carraa biyya bulchuu kana argate Oromoon kun xiiqiidhaan bulchuu qabaadha. Furmaan isaas keessatti tokkummaadha jechaadha. Hayyi daawwattoota keenyaa xiqqii qabna kana daawwadhaatii walitti deebina. Hayyi daawwattoota keenyaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televiziyoona Afaanaatiin daawwachaa jirtan. Geechoo tibba kanas sirbi ba'e tokko hin jira hin barbaannu kan jedhu sirba kana nageenya jaalala tokkummaa wal kabajuu kana sirriitti ibsiteerta. Ani waan gaafinaan si gaafadhu achirratti nageenya gaafa jedhamu waan adiidhaan bakka bu'ana fakkaata. Oromoon immoo gurraacha garaa garbaadhaan itti dubbatu hin jira. Kiliippii kee kanarratti namni daayirektingiidhaan adii uffate gaafa luka isaa irratti dhaabattu hin mul'ata. Mataan dhiiraa buqqeedha gaafa inni cabu beekamu. Yaada waliigalaa kiliippichaa maal ture seete? Yaadni sun Oromoo araarsaa laa ta'een hojjedhe. Waliif taana da'oodha. Waliif taana da'oo rakkina guyyaa dhiphuu wal wajjin dhalatee maal koodee wal jibbu. Koodeetu wal jibbaa jira. Nuti wal jibbaa jira jechaadha. Waliif taana rakkoo yeroo rakkoo walii taanee waarranneet amma erga rakkoo san immoo dabarree waarrannee deebinee ammas immoo wal jibbinee rakkootti wal galchaa jirra. Kanaaf taa'anii toonii irratti maal godhaa jirraa? Namni mana tokko ijaaru citaa walii saamu akka jedhamu san walii galuu qaba Oromoon. Warri wayaa adii sun jechuun warruma nama walitti buusutti fudhanne nuti adda godhuu barbaanneeti. Tokko ani uffanni ani uffadde uffata gurraacha achirratti ittiin akka ragadduuf miti waa ergaa wayii dabarsaa laata. Argiteetta taanaan hoo inni harkarra illee ejjete akka gadhiise duubatti illee nama gidiraa hojjetu. Haan Oromoo kana walitti naqu. Haan adda nu qoodu. Waan akkasiisan. Mee sirba kanaaf feerree gara marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuu ta'a dabara. Daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuudhaan isin eegna. Riittaa Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsiif itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa Riittaa Shoo Televiziyoona Afaanaatiin daawwachaa jirtan ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Marsaa lammaffaa irratti argamna. Geechoo lakkoofsa jaalattu tokko haga 10 lakkoofsa 3 na wanta isa jalqabaa natti. Lakkoofsan jaaladhu. Tokko haga 10. 9. Namni baay'ee sababa malee isaan jaalata. Namni garaa ittiin jabaatu carraa qabeessa ta'anii uumamu. Dhugaadhaan. Namni garaa ittiin jabaatu anis nama waan gaarii yaada waan ta'eefu akkasuma dhugaadha. Dhugaadha. Hayyee lakkoofsa carraa lammaffaa. Lakkoofsa 4. 4. Wanta barbaadan gochuuf aarsaa barbaachise hin kaffalu. Jenneen turre kanaaf maalas hin jedhe waan barbaadu san waan godheef kiliippii gootota Oromoo san irratti rakkoo guddaan qunnamu. Kanaaf milkaa'eedhaan as hin jedhe xiiqiidhaan itti galle kanuma isuma jechaadha isuma san ibsaa jechaadha kun. Amala sirrii. Amala isa xumuraa. Lama maal jedha laatamu? Lama. Wanta itti fakkaate gochuuf duubatti hin jedhanii hamaa hin dubbatan. Kuni ta'e waan dursitee natti himte fakkaata. Walumaa galatti garuu waan keessa kiyyaa filadhee argachuu gooteef baay'ee gammadee. Ani amaloota kana osoo seenin dura inumaan ilaala. Dhugaadha namni wanni kun waan haasaa seenii fakkaata. Duramee dursinee waan irratti dubbanne fakkaata. Mallattoo gaaffii mallattoo ibsuu irratti illee al tokko namni battalumatti gaafa deebisu namni hin shakka. Reyaalitiin jiru garuu weebsaayitii isaa dubbanna waan ta'eef amaloonni sadeenuu naa ta'anii jiru. Nama wayii dubbadheen jira kanaan duras hin soban waan jedhutu qaqqabeen. Hin sobdaa'ee jennaan naan jedhe. Baay'ee kun ajaa'iba. Akkamitti sobni barbaachisaadha jennaan jaarsaaf jaartii sobdu malee araarsitaa naan jedhe. Sobni gosa lama jira. Maal tura seete? Tokko nama jaalattu akka hin dhabneef
waan godhuu dandeechi tokko godhuu dadhabde nama san akka hin dhabne waan sobdee tooni aarii yeroo sanirra irra dabarsitu jira. Sun amma soba nagaati soba gaariidha kun waan gaariidhaaf sobda. Inni tokko tokko garuu waan hin jirre fideet sobeet ofiifis salphatee nama salphisee namallee walitti soba badaa jechuun soba akkasiisan. Sobni jireenya namaa keessan dhabamu guutumaan guututti hin dhabamu sobni. Tokko tokko odoon cinqabne waanuma sobuu odoon hin barbaachisin akka mallafaa ka'ee sobu jira hojii godhate. Bravo Geechoo. Ceesiftuu booda walitti deebina. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa toosaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaashoo televezyiinii afaanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Marsaa sadaffaa irratti argamna. Geechoo suuraa isa jalqabaa laaluuf jenna waan ta'eef tarnuufis kanan garagara. Computer. Deebii Geechoo. Suuraan inni jalqabaa buupana abbas naa hojjenaa waaddi naa hojjedhu tooni konkolaataadhaan deema. Riqicha Portugal. Riqicha Portugal. Suuraa isa jalqabaa deebisteetta tarni rufees amma suuraa lammaffaa ilaalla. Okay, deebii Geechoo. Suuraan inni lammaffaa suuraa gooticha Jeneraal Taaddasaa Birruu. Agarii Tulluu. Badhaadha Dinqaasaa. Badhaadha Dinqaasaa. Suuraa isa xumuraa. Kompiitar. Okay, deebii. Suuraan itti aanee jiru. Ana yeroo waltajjii irratti weellisu. Simee Gaarradoo. Haayiluu Giraany. Haayiluu Giraany. Amma sirbaa jiru kitaabota barreessaa jiru waan ta'eef. Bravo Haayiluu Giraany. Gaaffilee hunda deebisuudhaan dhibba keessaa dhibba argatteetta. Dandeettii baay'ee ilaaltii hubachuu kee baay'ee bareeda. Geetaachoo Nugusee Bosiyyoo turtiin Riittaashoo irratti taasifne kana fakkaataa mee dhumarratti ergaan ati qabdu maalinni? Ergaan ani dabarsu maanni Oromoon kun sabni keenya kun walaa jaalannu jedha. Dabalata aartii keenya kana wal qabannee wal taanee waliin yaa jajjabeessinu. Sabni Oromoo bal'aan kun artistiin uummata malee hin qabu. Uummanni kun nu jajjabeessuu qabu. Nu waan biraan barbaannu haamilee qofa barbaanna saba keenyarraa. Wanna nuti ilaalle hojjenne gaariis haa ta'u, yaraallee haa ta'u, laalanii nu haa qeeqan kana aadaa haa godhannu. Haalaallamu hojiin nu hojjennu, hojiin Bosiyyoon hojjete, hojii gaarii ta'e ittiin naa faarsan ittiin naa ajajan, waan badaan waan hojjedheera ta'e hawaasa fuulduratti fidanii akka na qeeqanii fi boruuf na fayyada waan ta'eef nu barsiisa waan ta'eef kana imaanan itti kennadha saba kiyyatti jecha. Geetaachoo Nugusee turtii Riittaashoo irratti taasifneef guddaa galatoomii siin jaa. Daawwattoota keenya turtiin aartistii Geetaachoo Nugusee Bosiyyoo waliin Riittaashoo irratti taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa akka biraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Horaanaa bulaa.